Adoolessa 2026 Oduu bu'uun neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Shakkamaa uffata shamarranii uffachuun gocha waliin dha'aa hojjechaa ture poolisiin to'adheera jedhe. Shakkamaan maqaan isaa Jamaal Lanas jedhamu uffata shamarranii fayyadamuun waliin dha'aa ture to'atamee jiraachuu poolisii magaalaa Finfinneetu beeksise. Shakkamaan sun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee Aanaa 5 iddoo addaa Askoo Mannaariyaa jedhamuun waamamutti to'atamuu poolisiin eere. Poolisiin magaalaa Finfinnee fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti akka baasetti shakkamaan sun durba fakkeessuudhaan namoota waliin wayita haasa'utti namoonni shakkuudhaan poolisiidhaaf eeruu kennan. Bu'uuruma sanaan poolisiin eeruu qaqqabeen irratti hundaa'uudhaan sakatta'iinsa wayita taasisutti durba osoo hin taane dhiira ta'ee akka argame poolisiin gabaase. Maddi Teekvaa Afaan Oromooti. Hojjettootaa fi hooggantoota biiroo galii irratti tarkaanfii fudhatamuu biirichi beeksise. Hojjettootaa fi hooggantoota biiroo galii 634 ta'an irratti tarkaanfii fudhatamuu biiroo galii magaalaa Finfinneetu beeksise. Biiroon galii magaalaa Finfinnee hojii to'annoo waggoota 3 darban keessatti taasifameen hojimaata badaa fi maamiltoota hiraarsuu balleessaa qabaatanii argaman irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Ittaanaan hojii madaallii seera biiroo galiiwwan Finfinnee obbo Muhammad Abdurrahmaan akka ibsanitti biiroon galiiwwan magaalaa Finfinnee bara baajetaa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojjettoota hojii balleessuu irratti bobba'an 90 irratti tarkaanfii fudhatamuu himaniiru. Bara baajetaa 2017 keessas hojjettoonni 218 itti gaafatamaa ta'aniiru jedhan. Dabalataan akka ibsanitti bara baajetaa 2018 keessa baatii 10 qofa keessatti hojjettootaa fi hooggantoota 634 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun himan. Tarkaanfii kana fudhachuun kan danda'ame hojimaata haaraa diriirsuu sirna to'annoo uumameen akka ta'e himamee jira. Obbo Muhammad akka beeksisanitti adeemsa hojii keessatti murteen erga kennamee booda kutaadhaan odiitiin irra deebi'amee ni taasifamaa jedhan. Odiitiin qarshii biiroo faayidaa dhabsiisaa jiraachuun isaa yoo mirkanaa'e sirni itti gaafatamummaa itti mirkanaa'u diriiruu isaa ibsaniiru. Obbo Muhammad akka ibsanitti hojjettoonni kaffaltoota gibiraa irratti murtee barbaachisaa hin taane dabarsuun dhiibbaa uumanii fi gocha maamiltoota gidirsuu baay'isan akkasumas saamiinsaa fi karra banan safartuulee qulqullinaatiin madaalamanii itti gaafatamaa ta'aniiru. Biirichi caasaalee hojimaata badaaf saaxilaman adda baasuusaas beekseera. Hojimaatawwan ifaa hin taane dhabamsiisuun sirna haaraa hojiirra oolchuusaas ibseera. Kaffaltoonni gibiraa hojjettoota waliin daldala seeraan alaa keessa galuu akka hin qabaannes akeekkachiiseera. Akkasumas eeruuwwan kaffaltoota gibiraa irraa dhiyaataniif qorannoon ariifataan taasifamee tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uusaa raadiyoo Aaduutu gabaase. Mootummaan Eertiraa lammiilee biyyattii haga dhuma ji'a adoolessaatti qarshii nafqaa harka isaanii jiru gara baankiitti akka galchan ajaje. Eertiraan lammiilee maallaqaa harka isaanii jiru hatattamaan akka baankii galchan ajaje. Akeekkachiisa kanaan lammiileen biyyattii kamuu maallaqa harka isaanii irra jiru hunda haga xumura ji'a adoolessaa akka baankii galchan akeekkachiifamaniiru. Baankiin giddu galeessaa Eertiraa ibsa waxabajjii 30/2026 baaseen namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen maallaqa biyyichaa nafqaa harkaa qaban akka baankii galchan hime. Baankichi ibsa isaa sanaan lammiileen biyyattii hunduu nafqaa qofa bittaa gurgurtaaf akka itti fayyadamuu qaban beeksisee bittaa fi gurgurtaan kamuu maallaqa callaan qofa ta'uu akka qabus himeera. Kanaaf namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uun seeraan akka adabsiisu himee kana qofa osoo hin taane namoonni herrega baankii hin qabne haaraa banachuun akka qusatan ibseera. Dhaabbileen yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsanii fi maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan akka fudhatamu himeera. Haa ta'u malee namoota yeroo jedhame keessatti maallaqa isaanii baankii hin galchine irratti tarkaanfiin seeraa fudhatama jedhame maal akka ta'e garuu hin ibsamne.